Waa'ee Kadir Martuu tokkotu na aarsa. Artistii kabajamaa Kadir Martuu tokkotu na guba. Na aarsa, na gaddisiisa. Yeroo darbe abbaan qabeenyaa keenya obbo Yaadataa Juuneeddii nama kabajamaa, nama jaalladhu, nama kabajamaa qabeenya Oromoon qabdudha namni suniinna. Yeroo darbe ilkaan koo na hojjechiisee ture jedhee yeroo inni dubbatu argeera. Itti dabalataan immoo kabajamaaf jaallatamaani qabeenya Oromoon qabu obbo Yaadataa Juuneeddii artistii keenya Alii Birraas akka inni gargaare quba qabduga. Amma Kadir Martuu haala inni irra jiru haala fokkisaa. Dhugaa Waaqayyooti mini yaa Oromoo. Ani gaaffiin qaba Oromoo kanarra. Oromootti duultes, Oromoof duultes akkamittiin si ilaalaa laata Oromoon? Gaaffii koodha. Ilaalchi Oromoon qabu kun maali yaa saba? Isas abbaan qabeenyaa Oromoo ani hin qabu dhugaa dubbachuuf ila. Dhugaa Waaqayyooti. Kadir Martuu fan amma waan tokko gochuu hin danda'u. Waan tokko dhugaa Waaqa. Birrii kudhan achi erguuf hin danda'u ammattani. Hin qabani. Kiristoos hin qabu. Garuu adiraa Waaqayyoo Waaqa jiraata. Akka kabajamaa fi jaallatamaa obbo Yaadataa Juuneeddii qabeenyi nuyi qabnu isin ammas. Namoonni akka isaa nami 20 jirtu 30 jirtu abbaan qabeenyaa Oromoodha. Maaloo mucaa kana iyyaafadha. Maaloo mucaa kana dhaqaa gargaara. Maaloo maatii isaa gargaara. Adaraa Waaqayyo. Ana amma akkasitti dubbachuu malee amma birrii laachuuf hin qaban. Akka wanti koo isinitti agarsiisuu hin danda'a. Hin qaban birrii dhugaa Waaqaan isinitti hima. Isa miidiyaa kanarraa waa'ee Oromoo haasa'u birrii qaban aseetanii yaadina birrii hin qaban. Ilaa mootummaanis naa dhaga'u. Ummati Oromoos naa dhaga'u. Birrii dhibba Kadir Martuu laadhutu jettanii har'a hin qaban. Kiristoos hin qabu. Dhugaa Waaqaan tajaajilu hin qabu. Inni asirraa waa'ee Oromoo dubbadhu, inni asirraa waa'ee sabaa dubbadhu, inni asirraa waa'ee wangeelaa dubbadhu. Dhugaatu na wixxifachiisa kana dhimmi koon. Dhugaammaa jallatti. Mee Kadir Martuuf dirmadha. Please dirmadha. Yaa saba. Isa sii duulee sin beektu. Isa sitti duulee sin beektu. Please maalo. Warri Awurooppaa Ameerikaa jirtan mee dhaqaa maalo iyyaafadha mucaan. Maalo. Qaali artistii keenya Kadir Martuu ani waa ammatti Waaqayyo qulqullu Waaqni Israa'el gooftaan Yesuus Kiristoos siyaa fayyisu. Fayyisaa inni ta'e innan tajaajilu ilmi Waaqayyo Yesuus umurii siifa dabalu. Ilaa kanan danda'an Waaqayyo fayyina addaa siifa kenna. Fayyaaf umurii dheeraa jiraadhu. Miidhamni kee na gaddisiisaana. Kana akkasii kan birriin qabu waan ladhu. Yaa Oromoo. Kana dhugaan jiru kana. Koppii liinkii godhaati uummata hundumaa biraan ga'a.